Haye. Algo jirtaatio? Meeshaan ni kujira. Ijoolleen ganda kanaa ija si babbaafte? Way abba ija cufataniituma deeman. Yoo ija si babbaasan laal. Garta firaasha haadha isaaniitii miti kun. Ijaan dhaamsa. Abba maal haasoyta? Takka dhiirri ganda kanaa ol godhatanii na laalleyan. Ati dhalaa bareedduudha. Dhiirti takka sin dabartuun hin beekan. Tanaafuu siime nam takka kanas cinaa bebbee isaa miti. Saahibban isaa cufaantuma sababa isaatti. Rakki abba rakkoon hin jiru. Anaa lubbuu xiyya tanaaf dalagaa baase. Bareedduu akka ta'etti tana dhalu. Eegumsi sii nama dhiba. Odoon akka intala abdootti funguwaa si dhale. Diila kana daambeenan kaasu waata kan sodaadhu. Abba fokkottuunis bara abbaaf bareedduma. Ammoo namni hin sodaadhu anni beeyta. Gurbaa harma gadii takka. Kumsaa kajaaniin itti gaafatamaa dhimma mudhii gadii san isa saniin sodaadhu. Siimeyaan deemee amma darsa kee dhiqi. Ba Cha Da Gandhi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Faade, ummaan tee waysa qotte? Mana barnoota ijoollee galmeessuu kutte. Hai, ati yoo hin galmoone? Ture mal eegaan galmee amma mal to'ata akkas Tole, hoggaa barnoota kee fitte maal ta'uu barbaadda? Anakkiin ta'uu fedhu akka Dooktar Abiitiin biyya bulchuu fedha. Akka Dooktar Abiy maaliif ta'uu feeta? Akkuma isaatti bulchaa biyyaa ta'u. Haadhatiin gaagwaan bilbiluuf bilbilisii cufaadha. Silaattiin haajamee ture. Mee bilqiisaa biraan bilbila gumee kanti bilbileen kaaftu maal akka taate hin beekne. Hello? Siin dhagaya. Anis akka gaartii si dhagaya. Garuu akka kun gaarumaa? Maalin balleessoo? Hai maalin balleessinaan jetta? Bilbila ta'uu meeqaa si cafaqe. Moonaa dhufee sii kaasa. Yaaboo dhiifam. Mooraa keessaan ture. Ammaa akka tasaa guun ol seene bilbila iyyuu harkinaa hin kaase. Duuba amma akkami? Niin dhufa moo niin tura? Yaaboo xiqqoo naaf obsi. Abbaan xiyyaarra mooraa keessaa ispoortii dalagu jira. Hogguu inni deeme anaas sii bilbila. Abbaan kee maal ta'arra? Duraan salaata subii booda ispoortii dalagee sa'aata akkatti warra yeroodhaan karaa hojii seenu har'a dhiiroo maal dhagee? Dhiyoo kana namaa waa himeefiinsaa akkanuma shakkii ija keessa na laala. Hayyee siin eega. Garuu gaara BJ na fardeesse har'a akkaan si bira dhufu ni beektaami. Laal xiqquma naaf obsi siifin bilbila. Hayyee. Bishaan ayyaan dhugaa garaa if qabbaneessi. Garuu bishaan ayyaan jennaan wayii na yaadachiifte. Dhiiroo maali wanni yaadatte? Namni nyaata nyaatu, habarcaa taa'u, imaltuu deemu. Walumaa galattuu dukkaana hunda oggaa dheexe. Bishaanuma ayyaan kana dhugaa. Hiccitiin isaa maali yaaboo? Hai, iccitii kanan beeytuufi? Lakkii numaan beekaa. Gaafumaafis gaafadhee bara. Bishaan ayyaan hoggaa bitattu galiinsaa hangi takka masgidaaf galu. Hayyee. Irra guddaa warri achi keessa hojjetus ijoollee teenya. Hayyee. Walumaa galattuu uummata keenya gargaaraa jira. Tanaaf namni irra guddaan dhuga. Tannoo ajaa'ibaan naa himte. Ammaan tanaaf fuula kiyya dura bishaan ayyaani jira. Sanumaan dhuga haa. Hayyee nageetti. Si bira dhufuuf ni deema maali nageenyaan jechuun? Hayyee tole. Dafeete siyaamaa afaanaan jechuu qabda malee. Tole hayyee. Haaya. Abbaan si mana keessa jiraaf. Kamitti akka namaan tuqaasii beeka.
alaawamet kan dhagya mana keessa bikkamee qakeessa dubbiin tana dhugaa ta'uu si min ilaala intala tee dardar hedduu barbaadanaan jaan mee har'a dardaruma isin mana keessa fiddu san taa'eetiin dalagaati jedhiisee as taa'ee eeggadha hara waan dandeenye. Rabbiin beektaa gurra lama wanni si kenneef akka ati namni hoggaa waasitti hime gurra takka qofaan dhaggeeffattu osoo hin taane kan nama lammeessaa sanis gurra kaaniin dhaggeeffattee ichi booda murtii akka kannituufi. Maal jechuu keeti? Wanni niin jechuu barbaade waan biraa osoo hin taane dubbii namaa dhageessee naan loluu hin qabdu anas dhaggeeffadhu siin jechuu faleetii bara. Haa amma an siinin loole si gaafachuutti hin jiru. Beektaa maal seete ani dhugaan siin jaa dhugaa keessa kiyyaa namni niin itti himadhu waan hin barbaadus irraa kadhatu muqofa waan ta'eef jecha dhugumaan siin jaan si kijibeeti siin beeku. Ni gaadhaaf an dila kana hunda si waywaachisuun feene. Ati tun siif hin galtu maal jee akkaan siimu siin beeku. Ulaala dha'u jiranis. Abbaa kiyyaa. Hai abbaan kee dalagaa deemanaan hin jenneeti. Duraan ganamaan deemaa. Wayi mashaqaa antanaan dura kabata seeneetiin ukkaamame arraboota kabata seenuu ani bakka biraan hin malee. Hai. Dafi ani amma kabata seenuu hin danda'uuti. Dafi gootaan ayi jiri bakka itti dhofa dheeboo. Mee isaan seena. Eessa. Asii yoo nu dhufee hoo. Eessaan baana. Abbaa malee eenyu akkanatti akka dadhee beeka sama naqasha. Inni hin jirreef hin akka dadhawa malee silaa dhukkee nu kaasa gaffeeti. Ati. Anaa bala. Taraa dabrees kabataan seene arraas sagaraan seene kunoo cincaa keessa sagaruma akkanatti cincooytu takka argeen beeku. Hai teeknooloojiin guddattee jirti namni sagaraa waayirlasaan fayyadama jennaan isaan daayirektii boola daayirektii. Wayi abbaan isii dhufe moo hin dhufne eenyu kun yaaboo eenyu kun. Obboleessa moo ilmaateeraati? Wayi nama ta'een beeku. Ilmaateeraa ta'uun dhabu yaaboo. Wayi akkamittiin baha cincaa kana keessaa fajaan na fixxee. Funyaan nama daawee na muramuu deema. Wayi. Garuu akka duraanitti saffi jettee kaatiin irraan banne maaltu akkasii dhibeessee hoo? Hai ati dhufa jeetiin tottolfachuu jira kaa. Intala dhalaatii fi aarri harabahuun hin dhabuu baanan sanii. Dhuguma kiyyaan siima. Siif jettuma malee wanni biroo takka hin jiru. Galatoomi naacha tottolfachuu keetiif. Garuu qabeenyi xilli kun dachii teessanii fi mana kanaa fi akkanatti hojiileen dilli akkanatti lafatti haafuu jirtu kun nama dalagu dhabiinsarraayi. Abbaan kee sila hariifate qabeenya kee kana hunda na dhaalchisa ture. Waa'ee kanarra yoon isaa ijoollee mareedda akkam siif fakkaata? Ati haasoo qabda boo. Akkam? Obboleessan qabdu biltii isaanii moo hojjeta bulkeetaati? Lakki isalleen soo yaaboo. Afuulli isaa naa mul'atu eenyu akka ta'e beeku. Garuu gama duubaa kanaan namaan beekuunsaa. Bilkiisaa ajaan na bittee koon na baasa kaa. Ammoo isaa dhufeensaa. Wallaahi wabillahi harki kun harka abbaa keetii ta'uu hin dhabu. Alla mashaqqaa lama na qabattee. Mashaqqaa maali? Takkoota maali? Hai tanumaan baana lakki dhisi. Duuba kottu nu kaasa hammaas hin baana. Maaluma mana keessa kana turuun kun makiina tolchu jirti moo maali? Bilqisaan baana. Mana xiqqaa sana keessa eenyu jira? Isa asuma si geessaa. Arraanumaaf godhee bara kana hunda. Qoy hoo asuma keessa seen. Aboo duuniyaa keessa akkamittiin seenaa akkamii yaadda bikka biraan aanaa dhiqaa? Bikki biroo hin jiru ni jiru ciccifaadha hoo asuma keessa seen. Wayii arruma mashaqqaan na qabattee duuniyaa keessaa seenaa. Bilqisaan baana. Maali dila kana mana keessa turuun maali hoo? Maali dila kana mana keessa turuun? Abbaa wayin dalagu jira. Dilaan iyyuu kana hin dhageessu. Maalumaan jee heerfoona gurraa qabda moo harka gurra reef keessa?
مين وانا كان على موت دي بيتي بالكيسة أبا مالي مشان كان هنا الله أبا أمان هذا نما خايتي خيسوم مشان ما أسن خاي وان خيس يرودون بيني ميك بنيت لا أبا إني خنا ما أنا ما تديسي هاي مديمي أصنع بيتها رجلا نينك ماتي مالو مشان ما قيو أسيسي وان أبو توسا أبو جماغ يا أساس قيو هولو ترى رانيا شفت نرايك مه أسرعان خا وان أبو توسا أبو ياو مغلق يكون يتعاد أبسلا بريد مطر بالنا الرافت أتمنى وبشان أبا هاي مه رومانين أفتح بالكيسة مالكا كانت ترون هنا في سنجي هنگان سكرا سيرو تعفو باتي سيمين ويا الله خلص قرات دي مكة من تاني ويا الله كوم أنت أبو مالكو تسلسة أبيه هو أبي تمشات تمشات أبو سون خيرت خيسون ماسن meeshaana fidateechi kaayeetiin دوبا سكران تنا بشان قباتنا سنتو tunu urgaytu dhabar seene amma fayyadame هاي galatu fitadhe هاي مشان سنتي ساتي tiyya ها فردو abooni dhufaa ta'unni adeero ماجد awoo kootu hojjoo qabii dhiifama kootu سينجر غارا الله كمين تا way waan wakkal ulfaat ميشو مساتيني مال تو كانوا الفاتة جاسة تندبين دبي برود نانجل way mana ba way no ulfaata وي ربي نباسي سيكوف ربي باسي أنيس ربي نباسي بريا سايبغي هاي تتبسا مال جت بالكامل كي هاي مالتو أسفيدي مالتو سفيدي نانجتا وان سفيدي نفيدي أتي هقيو بكمان أن إجدي جتاسا هاي أفهم قلت تكنيتا يرو هند سمان الجلا دد بيواني نذور رفتي ولا بودا أديرو أنا فياتي ولكتا رفني مورات أنا خيسة ولكتا لابو مي هنكانا سكرا خيسة أوكاو ميتاو أتي دنيا دنا خيسة أكما كان سيتو فيتا سلا أهو ورساني أديرو لال ور أكنتي إلك نما نياتي رنديه بني أنا سكيسيوني نسين أربر بيشان نفودي نان كتاي چودا أنكنا بيتو أدي أتخيا إف خبجة وفي خبجة ماني نف خبجة إبدلو اللولو ماني بكنا جالت تادي واتي نومان أنجالت نمالي نما براتك تادين قد داسي دي سياماسمو بالكيساتي مين أدقي أنسان مالي أمان تنخوتو أستايسين جن تكا أني سجيتي يسي أسئولين بيو الرمو سبباني تؤولين قبا dhugumattu abba maaliif akka asoolti naaf hin galle intalti tee dhiiree heddummaa tijaanii natti haasoon mixirqishoo akkas taate garummoo an haasolomaan dhage'u atu akka asoo namaan dhageenye akka gaaritti hin beekaa abba ammammoo wanniin siimu intalti dhalaa takka kabajaan siidhaa waa lama lameen tamiyoonaan jette hofasiitii fi hoflasiiti kabajaan si guddaan abba silaa guyyoo akkanumatti finna qabdee noojin haasoytee nogorsite jijjiirama guddaan fida ture yeroo ammaatti waa lamaan guddachuu qabna lameeni takka diinagdee hin guddannee talammadaa'oo barnootaan guddannee addunyatti dabalamuudha
galatoomi abbaa. Anis daldalaadha. Diinagdeeniin jabaadha. Atis barnootaan naa jabaadhu. Naa cimiyaan talatii. Na boonsi. Ifis boonsi. Galatoomi abbaa. Aboo kiyya atileen jetteetti harkanatti ol haftaasa. Dhugaan siin jaaralaat ilkee teetirraa ceekuu yoon hin cabsine annamaa miti. Ati diitu ilkee tiraa ceekuu cabsa. Wallaahi wabillahi hanqaaqee keetii makiinaa guutuun dhiyeessi gadi. Obboleessa kiyya ati jechuun bar nama poolisaa nama birraa dhorku bar hin beektu. Amma maali sila rakkoon ta'eeti? Naga dhiista moo naga hin dhiiftu? Si gadi hin dhiisu. Maaliif si gadhiisa? Hai maal taate qeeroo? Kana kaa jazbaa bakkuma namni deddeemu malee hin deddeemu naga dhiisi nu ja'a. Ibdura lolaa warqun gaddaafaa ta'uu deema solloqaa. Ish. Dhugaan siin jaalalarra. Awwa takka shee. Aboon irraa dhaabbadhu. Mee tasgabbaa'ame? Gaarii si kokkoda. Nama jiree amman Mee dubbadhu. tasgabbaa'ame kutakka. Hai ibdura lololiin daa waan ifi balleessitti ibdura lololiin. Aboon alab. Mee dhaabbaame? Mee tasgabbaa. Mee maal irra wal lolu jirtan jee isin gaafadhu isin lamaanuu. Waan irra wal lolu jirtan niin beeka. Waan faayidaa takka hin qabneet irra wal lolu jirtan. Aboo dooniyaa keessaa baatee mee firraa dheerukke. Boo ati kiyyaa laal mizaana hantuuta takkaatuun taatu michi jeerii balaa. Aboo silaayi mizaana ta'een dooniyaa kana keessa awwaala maallaa isaa tana. Ish. Kaabaa kibbaan bahaaf dhiyaan tokko ta'anii sa'a wal dhageenii wal jala deeman kanatti waan faayidaa hin qabnetti isin wal loluun kun isinirraa gaariidha. Qeeroo akka keessanii tana qeeroo biraa warri maqaa arrabsiisu. Qeeroo nuti beeynu tan nama wal lolte wali araarsitu. Rakkinni hoggaa jiraate rakkina san hafuuruudhaaf furmaata taatu malee qeeroo ifiif wal loltee biyyaas jeexu miti. Qaanfadhaa kun isinirraa qaanyii guddaadha. Saree wal loltu waraabessa ofirraa dhorkitu jette Oromoon. Atis taatu barnoota kee addaan murtee akkanuma teessee dhakaa uwwisu jirta. Amata meeqa? Muree kursii dhakaa fi kana uwwisuu ganda keessa taa'ee. Amma gaasiin naa himu jiraan dhaabisee naa soosa. Sha'atoo Ani maali? yoo kiyyaa eebbifamteen soo. Amma bar beeksisa takka dorgomeetiin amma gaa dalagaa eegaluuf hin deemaa xiqqoo booda. Hanga yoon beeksisa eegaa oolta. Hai hujii uummachuu wanti jaan takka ni jirti. Hujii uummachuu qabda. Mee fakkeenya fudhadhaa qeeroo awwadaa'ee fi taharar birraa fi idris fa'a walda'ee bareentoo ijaaranii ififis gurmaawanii lubbuu isaanii irra dabaranii namaafillee gargaarsa tahaa jiran. Uummata kanaa kana osoo agartanii mee isin ammaan tana sa'aa kana keessatti asitti wal jeequun kun maal barbaachisa? Isaan abbootii qabeenyaa gurguddaa cinaa jira beektaa akka isaan jaarramanii akkanatti sadarkaa kana gahan ka godhe isaani beektaa Amir Idrisii fi Maamad Saalaa isaan hedduu qeeroo gargaaru jiran beektaa nutis akkanatti abbootii qabeenyaa nu gargaaru. Aroosanii miti amma wanni guddaan yaadanatti jiru maa inni beektaa amma gisee ol dheenee ilaallu abbootiin qabeenyaadhaa qeeroo gargaaru jiran qeeroo gargaaranii waan hundaanuu cinaa dhaabbachuu jiran garuu bikka hedduu irratti namni akkanaa kun hin jiru. Maaliif isaan irraa fakkeenyaan fudhannee gisee hedduu sammuu dhiyeessan inni jiru kanaan. Nuti sossoo qabna boo dhugaa keeti aboo galatoomi guddisnee si galateeffannaa. Dhiifama garuu hin irraa artis. Caccabsaa aboo ani garaanti siinoo duun qabu dhiifama naa godhi bakka. Akkana kunoo qeeroo jechuun. Maal likkiti sanafan jee kaa'oo mawaaran taa'an. Mee waliin marama. Awoo omfi gaayi. Gisee itti bara daa'ima kiyyaa warni hin jaada gisee itti bara garuu lafeen na dira jeeti. Nan diriin gaasuuta. Teedis daranii boos nurraa. Aboo ati hedduu si galateeffanna gaa'oo. Galatoomi ati. Hayee galatoomaa isin. Obboleettii akkanaa qabaachuun gaariidha. Hayee. Reefu barra mana dhufeetiin si dhabe. Dhageetiin jira eekka dhuftee na dhabde. Barre. Liqii barbaade dhufteemi? Liqiillee akkasi dheerattu osoo hin taane liqii guyyaa lamaaf sadii keessatti deebitu ni jedhame. Sanumaaf Dalagaddu harka du'i? dalagadhee Dhaabbatu haa hojjana. dhaabbu haasa himiya. Firaadha duniyaa. Galatoomi buleetee waan hedduu nu yaadachiiftee boguddisnee si galateeffanna. Hin kokofliin namni waan biraa sa'a. Caalaa keenya maal akka maraataatti daawwachaa kofalu jirta. Yaa caaltuu teenya diraamaa afaan Oromooti kan ilaalu jiru kottuu taa'imee ilaalime. Wayi diraamaa afaan Oromoo akkamitti argachuu dandeessi? Diraamaa afaan Oromoo argachuudhaaf dura YouTube banteeti. Haaya sanboodoo. Dirree Wood irra barreessita. Ittiin barreessaa sanboodoo. Irra barreessite. Subscribe hajjoo kana siifida agartee miti laa? Sanuma
ጊዜ ጡይት ቀጥታ ፊልሚ አፋን ኦሮሞቲፍ ባጮሌ አዳሲ ፊዴቹ ሃንጋማ ካለጋቲን አፋን በኔ ላሉቱር ኒንጎዎም አራምቦደ ድሬውድ በኔ ሰብስክራይብ ጎዴ ድራማ አፋን ኦሮሞ ላል አና ቆፋ ሚትሌ አከይሮ ዮኒ ኸይሁንዲ ድሬውድ ላለኒ ሰብስክራይብ አከ ጎደን ኢሳን ሁንደ ኢቲንሂም ድሬውድ ሰብስክራይብ ቆፈ ጎዱዳን ኑገርጋራ ወራና ባሬንቶ ያልማን ኦሮምቲቻ ናኮቴኛይኮ ቶኩማ ጎይቻ አዋስኒ ወልታሄ ገምታለ ፈከይ ማራቃታ ሙራን ረኮጀናቤ ቶኮ ማ ኦሮሞን ቶኩማ ቶኮማ ኦሮሞን ቶኩማ ቶኮ ማ ኦሮሞን ቶኩማ ቶኮማ ኦርማኒ ቶኩማ Tapinan nodan, walka kududifne, oromumba